kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya Tiraampii ilaalchi uummataa qabu, ilaalchi uummata gurraachaa qabu, akkasuma ilaalchi inni baqattootaa qabu, akkasuma ilaalchi warra Ameerikaa nama hin taaneef qabu, ilaalcha hedduu fokkataa gadi ba'aa hedduu fokkataadha. Jecha adda addaatiin nama tuquu barbaada. Tiraampii hedduu baalagee ture. Garuu Tiraampii yeroo ammaa kana qabatiinsa isaa irratti uummata keenyaaf maali, baqattoota biyya saniitiif maaltu irra jira, akkasuma baqattoota biyya biraatiif ka gartee biyya sanitti deemuu jiran ka dhiyaatefaatu jira, deemuudhaaf dhiyaatefaatu jira. Tiraampii hedduu nama baxaraanaa dhugaa dubbachuudhaa fi Tiraampii nama gaarii miti. Ilaalchi nama saba biraatiif qabu hedduu badaadha. Akkasuma uummata gurraachallee hin fedhu, akkasuma uummata baqattoota biyya san seenullee hin fedhu. Hanga dastibiin jeetiin uummata Ameerikaan dastibiin jeetiin hanga dubbatu takkatti. Ameerikaan dastibiin jechuun bakka wanna gartee wanna hunda itti darban takka ni beeyta ka yoo siif galee jiraate. Haasa dhiyoo kana taasise irratti gaafa tokko taasisee ture. Haasa san irratti akka waan Ameerikaan dastibiinii taatee qashinni wanni hundinuu yookaan qoshaashaawwan hundaayyuu achi darbamtu takka ka fayyaa qabu ka fayyaa hin qabne bareedaa fi hamaa fokkataas akka waan achi darbamtu. Dastibiin jechuun meeshaa gartee waraa waan gartee qashina qoshaashaa itti darban takka jechuudha. Ameerikaan waan akkasiiti. Ameerikaa akkas godhuu hin qabnu jechuu isaati. Laal akkasiin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya ilaalchi inni uummata kanaatiif qabu, uummata baqattootaatiif qabu, akkasuma uummata gurraachaaf qabu hedduu fokkataa gadi bu'aadha. Inni uummata saba isaa yookaan biyya isaa malee nama biraa hin fedhu. Kana hundaayyuu warra achi keessa jiru san warra yoo xiqqaate miliyoona agasiitti keessatti argamaa jedhanii uummata sanii yoo xiqqaate miliyoona tokkoof wayi akka ofii keessaa baasu afaaniin tuqeetiin jira. Tiraampii karoorri isaa hedduu karoora uummata gartee baqattootaa fi yookaan rakkataa fi hedduu faallaadha jechuudha. Qabachuun Tiraampii qabate kun uummata hedduu rifaasiseetiin jira. Uummata hedduu gartee muddamseeseetii jira. Nama biyya tana keessaa bahu, biyya baqaa tana keessaa bahuudhaaf guyyaa qabate yookaan guyyaan isaa dhiyaatee jiru jira. Guyyaa isaa gartee bahuudhaaf filaayitiin bahuuf guyyaa eegataa jiru jira. Kan meedikaala godhu jira. Akkasuma biyya baqaa tana keessaa namni gara Ameerikaa yaa'aatiin jiru jira. Ka akkasuma ispoonsara adda addaatiin gara Ameerikaa deemaatiin jiru jira. Ispoonsara adda addaatiif kan Ameerikaa baname kana hunda Tiraampii waan kana hunda waan cufu natti fakkaata. Bara isaa bara aangoo qabate sanis uummata deemuudhaaf goolii seenee xayyaara koruudhaaf dhiyaate hunda akka hambise waliin qaba qabnaa natti fakkaata. Uummata san guutuu akkasitti hafanii hiriyaamuu diddee uummanni sun bara Joo Baayiden kanas dabre jechuudha. Uummati sun bara sana yaa'e. Tiraampii keerii hin qabu. Tiraampii uummata miskiinaa fi akkasuma uummata baqattootaa fi uummata rakkataa gartee kolugaltoota adda addaa kana hundaa fi Tiraampii hedduu dhiphataadha. Hedduu hin barbaachisu hin fedhunni. Dhugumaan yoo uummata kiyya kalaaltan taate Tiraampii keerii uummata keenyaa fi nama keenya bakka adda addaatti rakkatee deemuu dhiyaatee biyya adda addaatti keessa gubatee aduudhaan waxalamee jireenyi itti hammaatee waan adda addaatiin rakkatee amata hagasii biyya baqaa keessatti gartee biyya lammaffaa keessatti dhukkaa'ee gara biyya sadaffaa socho'uudhaaf warra dhiyaatee ammaan tana filaayitii eegaa jiru yookaan meedikaala godhaa jiru haa'ummee seenee jiru waan adda addaa kana ka uummata dhiyaatee keessiin isaa piroosesii isaa ol gutee jiru kana Tiraampii akka duubatti deebisuu yoo rabbi laaffise malee du'aayii godhaa uummata keenya kabajamoo fi jaalatamoo. Uummata rifujii hin fedhu, uummata gartee biyya isaa seenuu hin fedhu, ka biyya isaatu keessaa kaasuu deema jiran. Biyya takka keessatti warra seeraan alaa gartee warra rifujummaallee hin baay'ine warra seeraan alaatiin kan biyya Ameerikaa kana seene yookaan karaa baharaatiin haa seenuu, karaa gartee Itaalii kanaan haa seenuu, karaa adda addaatiin Meksikoo keessaanis haa seenuu, karaa adda addaatiin warri Ameerikaa seene jibbaansa inni ofirraa qabu jechuudha. Bakka gartee kophaa qubsiisanii jiran jechuudha uummata san. Uummata san guutuun guututti ka tokkollee hin hambisne gara biyya isaaniititti akka deebi'an nin goosisa jedhu. Akkasuma gartee warra biyya gartee karaa seeraan alaatitti gartee bakka san hin taane bakka karaa seeraan alaatiin karaa Meksikootiin haa ta'u karaa adda addaatiin Itaalii seenanii Itaalii keessaan Faransii keessaan akkasitti uummata gartee karaa qaxxaamuraatiin uummata biyya Ameerikaa seenan kana akka hin seennee fi bara aangoo isaa sanii akka hin seennee fi Meksikoo daangaa isii hidhuu ture. Nami kun jibbaansa hagasii qaba jechuudha uummataaf. Meksikoo akka namni asinatti hin dabarre jedhee daangaa Meksikootiif Ameerikaa jidduu shiboodhaan waxxaree hidhe jechuudha. Nami kun ilaalcha akkamii uummataa qaba? Ilaalcha maalii qaba? Ilaalcha akkamii namaa qaba? Ka jedhu uummata kiyya bara dabre laalleetiin jirra, argineetiin jirra. Waan inni uummataa bahe, waan inni uummata godhes, waan inni uummataa godhes laalleetiin jirra. Biyya isaatiif gaariidha. Biyya lammii biyya isaatiif, warra biyya isaatiif, faranjii biyya isaatiif inni gaariidha.
garuu baqattoota ta'ee warruma saba isaan ta'e yookaan biyya isaa gartee warra jiraatu warra gartee waan adda addaatiin hatta Kamala Harris waan adda addaa jechuun ture. Hatta bakka qeequu ture. Hatta bilaa yeroo ammaa gara Indiyaa kana maali jedhus waa inni beeytan ka hasa isaa keessatti hasa fufukkataa hasa jechuudha kabajamtootaa fi jaallatamtoota walumaan ka beeynu ani wanni asirraa isinitti himuu barbaade rabbi du'aayi nu godhaati kabajamtootaa fi jaallatamtoota uummata keenya uummata hedduu rakkatee uummata gartee as keessatti amata 10 amata 20 amata kagamata 30 deemu jira as biyya baqaa tana keessatti akkasuma Masrii haa ta'u Keeniyaa haa ta'u akkasuma Ugaandaa haa ta'u akkasuma biyya adda addaa keessatti uummanni keenya hedduu rakkateetiin jira. Rakkinne san keessa hunda dabarsee eegi fixatee fixannaa sanirraa Doonaald Tiraamp garuu uummata kanaaf keerii hin qabu jechuudha. Hiree uummata kanaa yoo gartee ispoonsaruma amma deemaa jiru ka Ameerikaa kanaayyuu ina weessee cufa jechuudha. Cufuu danda'a. Maamboo Ameerikaa maali jiru kana Tiraamp waan kana hunda ni hidha jechuudha. Yoo rabbi laaffisee uummata gartee wanni rabbiin hin dandeenye hin jirtu dandeettii isaatiin rabbiin laaffisee silaa taate. Ammoo garuu jibbansa inni uummataa qabu hedduu gadi bu'aadha dhugaa isiniif kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyya Tiraamp gartee hedduu ilaalcha fokkataa qabu. Kamala Harris silaa osoo isiin qabattee hedduu gaarii nama uummataa nahu jechuudha. Nama uummataa fi rakkatee gartee nama uummataaf quuqama qabu nama akkasii jechuudha. Hamma gartee Obaamaan akka isiin argattuu fi waa hedduu godhaafii ture jechuudha. Hamma kampeena gartee yookaan mircaa kanaaf na filadhaa jechuu kanaaf waan adda addaatitti ka gartee mircaa godhaafii ture jechuudha. Bakka adda addaatti waliin deemee akka isiin filatamtu goosisaa ture jechuudha. Ammallee gara naannoo isiitti harka duraan jirti jechuudha. Dura jirti jechuudha. Amma garuu gara esteetaa yoo deebine ka hisaabamu irra guddaan yoo esteeta keessa esteeta inni keessa jiru san yookaan esteeta isiin keessa jiru san keessatti yoo inni ashannaf yookaan inni caale isumatu fudhata jechuudha. Murteessaan esteeta inni keessa jiru san jechuudha. Esteeta kana keessatti ammoo inni caaleetiin jira jechuudha. Kanaafuu parsantii agasiitiin eeginni kutee amma isatu fudhatee akkasittiin quba qabna kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenyaa gartee du'aayii uummata keenyaa godhaa fi Tiraamp hedduu akka ilaalcha fokkataa uummata keenyaaf qaba jechuudha. Garuu wallaahi wanni rabbiin gartee godhee silaafuu dandeettii isaati. Akkasiin isin jaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenyaa sumanna hordofaa isiniin jecha Kamala Harris caaleetiin jira jechuudha. Pirezidaantiin Ameerikaa yeroo ammaa kana Tiraamp ta'ee filannoo kanarratti ka moo'e ta'e. Garuu ilaalchi Tiraamp gartee uummata biyya baqaa irraa gara biyya sanii imalanii akkasuma uummata adda addaa akkasuma haa ta'u uummata Black Ameerikaa uummata gurraachaa ilaalchi inni uummata kanaaf qabu maali ka jennu walumaan ka ilaalu ta'a. Gaafa bara dabre pirezidaantummaa isaa irra ture sanitti waan inni hojjeteef waan inni uummata irra dalage akkasuma kama waliin waan san qaabannu ta'a. Gisee uummanni rifujii gartee uummanni baqataan gartee biyya sadaffaa gisee argatee Ameerikaa tanatti imalu jechuudha. Inni akkani mallee gosee aga gartee daangaa Meksikoo hunda warra seeraan alaan gartee bishaan irraan seenan Meksikoo irra hunda hanga dallaan ijaaru hunda ga'ee jechuudha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya inni ilaalchi inni uummata biyya biraatiif qabu ilaalchi inni saba biraatiif qabu uummata Ameerikaa yoo hin taane uummata Ameerikaa lammii biyya sanii yoo hin taane uummata biraatiif ilaalchi inni qabu hedduu gaarii miti. Tiraamp gartee uummata gurraachas akkasuma hedduu gartee hamilee uummata gurraachaatis hin eegu kabajaan qabu. Tiraamp hedduu tokko nama gartee biyya isaa qofa nama jaalatamaadha nama saba isaa yookaan biyya isaa qofa jaalatu jechuudha. Nama gartee biyya saniitti gartee imaluu fi akkuma hundaanuu nama biyya isaa hin taane ilaalcha inni qabuuf ilaalcha hedduu gaarii miti ilaalcha fokkataa uummataa qaba jechuudha. Kanaafuu uummata gartee gara bara pirezidaantummaa isaa keessa ture sanitti uummata rifujii gara naannoo adda addaa irraa Ameerikaa biyya gartee East Afrikaa yookaan Keeniyaa haa ta'u uummata Ugaandaa haa ta'u uummata Kaayiroo yookaan Masrii haa ta'u uummata Eertiriyaa haa ta'u uummata ilaalchi uummata baqaa uummata gartee Suudaan haa ta'u uummata baqaatii fi gartee uummata gisee sanitti gartee uummata rifujummaadhaan biyyiti kennamtee fi deemuudhaaf filaayitiin baatee fi inni aangoo qabannaan uummanni sun guutuun hafee akkasumatti biyya warra biyyaa ta'anii akkasitti hafan eeginni aangoo irraa bu'ee uummanni sun deeme jechuudha. Ilaalchi inni uummata kanaaf qabu ilaalcha gaarii miti. Ilaalchi inni uummata gartee baqattootaaf qabu ilaalcha uummattis gartee namni gartee ka garii rakkateetiin biyya adda addaa keessaa biyya sadaffaa gisee argatutti inni irra jiru sanitti nami biyya Ameerikaa seenuu danda'u hin jiru jechuudha. Ammallee warra keessa jiru sani ka baqatee biyya san keessa jirullee hanga baasuu ga'u takka
jechuudha. Akkasuma malee Black America uummata garee uummata gurraachas argaa hin fedhu jechuudha. Kanaafuu gaddi isaa uummata sanii gartee hedduu takka uummata saniitti dhagamee jira. Walumaan kan ilaalutaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya asumaan na hordofaa isiniin jecha. Subscribe, like, share, subscribe gochaa nu jajjabeessaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo isiniin jedha. Doonaald Tiraamp yeroo ammaa qabateetiin jira jechuudha. Kamala Harris caaleetiin jira jechuudha. Sagalee guddoodhaan caalee amma pirezidaantummaa isaa mallatteeffatee jira. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Doonaald Tiraamp ilaalchi inni uummataa qabuu fi ilaalchi inni baqattootaa fi qabu akkasuma uummata hundaa fi ilaalchi inni qabu maali ka jedhume walumaan kan ilaalu taasuma kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya nu hordofaa isiniin jecha. Doonaald Tiraamp yeroo duraa gaafa pirezidaantummaa isaa qabate san keessatti waan inni uummata godhee waan inni uummata irra godhee walumaan kalaalu taasumaan na hordofaa isiniin jecha. Bara dabre san gaafa inni qabate san aangoo irra ture san yookaan gaafa qabatuu deemu san nama gartee filaayitii eegatee Itoophiyaa gartee nama Itoophiyaa ta'uu biyya biraa ta'uus nama deemuu fi biyya sadaffaa tana keessaa biyya gara sadaffaatitti deemuuf gisee uummanni deemu kanatti gisee dura dhufee qabatee ture. Qabeenyi inni qabate san aangoo qabate sani garuu uummata isaa